laa waanan isinitti himu namoonni jireenya kiristaanummaa keessatti waan har'aa barbaadu. Kiristaanummaan waan har'aatis, waan boriitis, waan bara baraatis. Kiristoos irraa kan fudhatnu waan bara baraati. Waan bara baraa waan guddaadha. Kanaafi warri namoonni as keessaan sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatanii keessumaa ani zuumii kana baay'een jaalladha. Warra kaanis nan jibbaa utuu hin taane dhugaadhumaan sagalee jajjabaa, sagalee gurguddaa, sagalee bara dhumaa keessa dhaloonni dhaga'uu barbaachisu irra jiru. Sagalee baay'ee sagalee gurguddaatu as keessaan dubbatama. Egaa na Waaqayyo waan nuyi dhaga'uu barbaannu qofa nutti dubbatamu miti. Waan nu dhageessifachuu barbaadus nutti dubbata malee. Waan nu dhageessifachuu barbaadus Waaqayyo nutti dubbata. Sababi isaa nuyi kan Waaqayyooti waan ta'eef. Yaaliif kana hundumaa maaliif annaqee barumsa nuyi isiniif laannu warra kaaniif baay'ee gadi bu'aa ta'uu danda'a. Warra kaaniif immoo giddu galeessa ta'uu danda'a. Warra kaaniif immoo itti cimuu danda'a. Garuu hamma nuu danda'ametti giddu galeessa namummaa namaatti yookaas immoo akka namni hubachuu danda'utti namootatti dubbanna. Kanaafi yeroo lallaafaa isaa dubbannus namoota akkasii keessa jira. Yeroo gara lafee isaa dubbannus jabaadhaa jedha. Barumsa nuyi dubbannu waan har'a fudhatanii galan utuu hin ta'in waan bara baraan nuyi jiraachuu dandeenyu waan nutti mul'isuudha. Macaafi qulqulluun jechuudha. Naaf obsaan yoo dhaggeeffattan, obsaan yoo barattan natti tolaa. Egaa akka obboleettiin koo amma kaaftee Kiristoosii wajjin hafanii jiraachuu isa jedhuudha. Mata dureen jalqabee jiru Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 66 isa jirurraan kaasee dubbisee keessumaa ammoo lakkoofsa 68 irraati. Simoon Phexros deebisee si dhiifne eenyu bira dhannaa dubbii jireenya bara baraa nama barsiisu siitu qaba jedheedha. Eessa dhanna si dhiifne? Kiristoos biratti hafuu. Kiristoosii wajjinitti hafuu. Kiristoosii wajjin hafuu kana irratti kaasee jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii yeroo barattoota isaatti dubbachaa ture akkas jedhe. Garaan keessan hin raafamin, Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni hin jiru ta'e isinittan himan ture. Iddoo jireenyaa jiru sana isiniif qopheessuudhaaf achi nan adeema. Iddoodhuma jira ani jiru immoo akka isin jiraattaniif deebi'ee dhufeenan gara ofii kootti isin fudhadhaa jedha. Iddoon jiru akka isin jiraattaniif, jireenyan jiraadhu akka isin jiraattaniif, lafan jiraadhu immoo bara baraan jireenyi waan jiruuf iddoo sana akka jiraattaniifan achi dhufee isin fudhadhaa jedha. Gooftaan kana barsiisaa ture. Jireenya bartootas gooftaa keessatti waan bara baraa Kiristoosii wajjin jiraachuu, Kiristoosii wajjin hafnee jiraachuudhaa fi hardhuma hidhata keenya yookaas immoo hardhuma hundee keenya cimsachuutu nurra jira. Warri na caalaa ogummaa isaa qabdu, na caalaa biyya qaroome keessa jirtu, hamma biyya keenya isa dadhabaa fi hamma wal dhaalummaa keenyaatti garuu manni lafarratti ijaaramuu fi G+1, G+2, G+3 jedhanii sadarkaadhaan kaa'umanii gaafa ijaaran. Manni kun ijaarsi isaa inni guddaan hundee isaa irraa ka'a. Hundeen isaa cimee hin ijaaramu yoo ta'e manni lafarratti ijaaramu G+2, G+3 isa jedhamu ijaaranii fi hundeen inni ittiin ka'u akkaataan ittiin gadi fageenyi isaa ka'u garaagara. Kan fooqin yookaan gamoon ittiin ijaaramu garaagara. Umurii dheeraa jiraachisuudhaaf illee ogeessi qoratee tilmaamee sibiila akkamiin, hojii akkamiin ijaarama, lafti isaa qoratama mitiree umurii isaa tursuuf, jabeenya isaa tursuuf. Jireenyi kiristaanummaa illee turree Kiristoos wajjin hafuuf har'a hundee keenya, beezimentii keenya yookaas immoo ruutii keenya jabeeffachuutu nurra jira. Sababi isaa kiristaanummaan kan har'aa miti, kan bara baraati waan ta'eef. Kiristoos kan har'aa miti, kan bara baraatis waan ta'eef. Namoonni jireenya har'aa duwwaaf Kiristoos duukaa bu'u. Phaawulos immoo akkas jedha.
nuyi warra waan har'aaf Kiristoosiin abdatan yoo ta'e barbaaddatan yoo ta'e warra kaan caalaa boo'uufitu nuuf ta'a jedha. Nuyi warra waan har'aatiif beenyaa har'aaf qabeenya har'aaf soorummaa har'aaf dinagdee har'aaf beekamtii har'aaf guddina har'aaf ulfina har'aaf warra Kiristoos duukaa hiriira yoo ta'e warra kaan caalaa boo'uufitu nuuf ta'a jedha. Nuyi warra kamree warra barabaraa jechuusaati. Warra borii warra barabaraa warra Kiristoos wajjiniin barabaraan jiraatan jechuu sagalee Waaqayyooti. Nuyi warra akkasiiti. Waaqayyoof ulfinni guddaan haa ta'u. Isin kiristaanni tokko deemsa isaa murteeffachuudhaaf Kiristoos wajjin hafee jiraachuudhaaf maaltu irra jira jechuun maalirraa jalqaba Kiristoos wajjin hafuudhaaf isa jedhuuf eengadda kan kaafne ilaa daraanaa qalbeeffadhaa. Kiristoos yoo har'a dhufes yoo bor dhufes anaaf isiniif argachuu qaba. Gatiin dadhabbii Kiristoos isiniif anaaf galma keenya mootummaa Waaqayyoo gochuutu irra jira. Galmi keenya gatii dadhabbii Kiristoosiin mootummaa Waaqayyoo hin ta'u yoo ta'e hojii nu yoo jennu hojii biyya lafaa caalaa kisaaraadha. Jajamaa olaanaa galateeffamaa kan ittiin bara dhumaa ittiin dhaloonni of jajuu dhabee kufu kan nun ittiin of jenyu qabeenyaaf humni keenya Kiristoos yeroo dhufu mootummaa isaa keessatti of jajuu. Argitanii kiristaanummaa jechuun jireenyi isaa akkas. Kan ittiin yeroo Kiristoos deebi'ee mul'atu ulfinaan fuula isaa dura dhaabatan jechuu. Ergaa kana waan Waaqayyo na keessa kaa'e isinitti himuu barbaadeen kiristaanummaan maal ta'aa jira? Waan har'aa ta'aa jira. Waan har'aa, waan amma ittiin sooroman, waan har'a ittiin badhaadhan, waan har'a ittiin beekaman, waan har'a ittiin ulfina argatan ta'aa jira. Garuu akkas miti macaafi qulqulluun waan har'aa nu ilaalchisu, waan borii, waan barabaraa nu ilaalchisa. Kanaaf isa boriif, isa barabaraaf hafnee jiraachuudhaaf Kiristoos isa fudhannetti jiraachuudha. Ilaa Kiristoos isa fudhannetti jiraachuudhaaf sagalee Waaqayyoorraan isinii dubbise eengadda Qolaasaayis 2:6-7 egaa Kiristoos goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Egaa Kiristoos goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo wangeela Yohaannis 15 irratti lakkoobsa 4 yoo fudhattan akkuma damee muka wayinichaatti yeroo jiraatu ija godhatu. Isinis yoo anatti gargar baatan waa godhachuu waan hin dandeenyeef anatti qabadhaa jiraadhaa. Anis isinittiin jiraadhaa jedha. Anatti gargar baatanii waan tokkollee godhachuu hin dandeessanidha. Kiristoos wajjin hafnee jiraachuudhaaf Kiristoosumaan fudhachuutu nurra jira. Amala isaa, fakkeenyummaa isaa. Kiristoosiin fudhachuu jechuun isa Phaawulos warra Galaatiyaa 2 irratti san torbee isinitti dubbadhe. Egaa si'achi Kiristoostu na keessaa jiraata jedha. Ameen ameen. Attam namatti tola. Kiristoostu ana keessaa jiraata. Anatu jiraata miti. Iyesuus Kiristoos isa jiraataa ta'e du'a irratti, aangoo du'a irratti, biyya lafaa irratti, biyya waaqaa irratti barabaraan jireenyi isaan kan murtaa'u, barabaraan jireenyi isaaf kan kenname isatu na keessaa jiraata malee ana miti, Phaawulos miti, meetii miti, innaatee qabbannee miti, qabbabee miti, sammuu faarfatee miti. Isintu jiraata miti. Iyesuustu isin keessaati jiraata. Isa kam Yesuus kun? Isa mo'aa barabaraa, isa jiraataa barabaraa, isa guddaa barabaraa, isa beekaa barabaraatu jiraata. Maqaan Yesuus Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Maal jechuudha akkas jechuun? Biyya lafaa keessa jiraanneetu Kiristoos nu keessaa jiraata. Ilaa dhaggeeffadhaa. Kana naa qalbeeffadhaa. Biyyuma lafaa keessa jiraanneetu
Kiristoos nu keessa jiraata. Kiristaanummaan keenya Kiristoos duukaa jiraachuun isaa kan inni mul'atu. Yeroo biyya lafaa keessa jiraannu Kiristoos nu keessaa jiraatuti. Deemsi kiristaanummaa keenya saffisa. Miilli keenya Kiristoos duukaa butata. Biyyuma lafaa keessa jirra. Garuu biyya lafaa keessa Kiristoostu nu keessa jira. Ani sabbaa keessa, abbaan koo na keessa, isin immoo na keessa, ani immoo isin keessa jedhanire. Biyya lafaa keessa jirra. Biyyi lafaa garuu nu keessa hin jiru. Kiristoostu nu keessa jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 14 kaaftanii 15 kana yoo dubbiftanii egaa biyya lafaa keessa akka isaan baaftuuf miti. Biyya lafaa keessatti akka isaan eegduuf sin kadhadha. Kiristaanummaa kan fudhanne biyya lafaa keessa nu baasuuf miti. Biyya lafaa keessa ima jiraannetu Kiristoostu nu keessaa jiraata. Hojii qabna gaa. Akkuma ati biyya lafaatti na ergite, biyya lafaa kanatti immoo isaaniin ergeera. Ergama qabnaa jiraan. Eenyu nu keessaa jiraata immoo Kiristoostu nu keessaa jiraata. Maal jechuudha? Kiristoostu nu keessaa jiraata jechuun nuyi mana dhuunfaa Waaqayyooti. Qixxeemini nuyi. Kan biyya lafaa miti nuyi. Jireenyi keenya kan Kiristoos. Manni keenya, lapheen keenya kan Kiristoos. Ibsuun barbaada. Isin mana qulqullummaa Waaqayyooti jedha. Waaqayyo hafuura isaa isa qulqulluun isin keessa jiraata. Attamitti Kiristoositti jiraanna hafnee Kiristoos isa qulqulluu ta'e. Kiristoos isa bara baraan jiraatu. Mana isaa taane, dhuunfaa isaa taane, laphee keenya keessa jiraata. Nu keessa jiraata. Isatti keessaa jiraata. Yoo ati fooniin biyya lafaa keessa jiraatte iyyuu laphee kee keessa Iyesuus Kiristoostu jiraata. Isa qulqulluu sanatu jiraata. Ameen. Namatti tola. Isin mana qulqullummaa Waaqayyooti. Mana qulqullummaa Waaqayyooti. Amma Waaqayyo gaa isin keessa jiraachuu fedha. Fedhii Waaqayyo laphee keessan keessa jiraachuu hafuura isaatiin. Humna isaatiin isin mana babbareedaa viilla paalaasii biyyoota filatamaa keessa jiraachuu fedhan. Kiristoos immoo mana harka isaatiin ijaare laphee kee keessa jiraachuu barbaada. Ameen ameen. Attam namatti tola. Laphee kee keessa jiraachuu fedha. Gaafa Kiristoos laphee kee keessa jiraatu Kiristoos keessa jira. Kiristoos keessa. Ameen. 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 Gaafa sana Kiristoos keessa jiraata. Biyyuma lafaa keessa teessa isin gaafas kan eenyuuti? Kan Kiristoos dhuunfaa Kiristoos. Akkas jedha Xiimotewosiif gaafa barreessu hiika kana akkas jedha. Mana guddaa tokko keessa jedha. Qodaa garaa garaa hojjetametu jira. Salamaffaa Salamaffaa Xiimotewosiif gaafa barreessu boqonnaa 2 lakkoofsa 20 mana guddaa tokko keessa qodaa garaa garaatu jira. Kaan qodaa ulfinaatiin, kaan immoo qodaa salphinaatiin. Akkasuma namni Kiristoosiif adda yoo obbaase inni qodaa ulfinaati. Adda obbaase. Kiristoos gaafa sana gaa isin keessaatii jiraata. Biyya lafaa miti kan isin keessa jiraatu. Yesuus Kiristoos isin keessa jiraata. Yeroo sattamitti jiraatu Kiristoos duukaa haftanii jiraatu. Achitti harkifattu, achitti deemtu, achi yaaddu. Ameen. Ameen. Yeroo isin keessaa jiraatu maali? Waan olii yaaddu. Waan waaqarraa yaaddu. Waaqayyoof ulfinnaa ta'u. Waan waaqarraa dheebottu. Waan waaqarraa abjoo. Waan waaqarraa feetu. Sammuun keessan, fedhi keessan, lapheen keessan eessatti dhama gaafas. Michuu Waaqayyoo taatanii waan jirtaniif waan waaqarratti hidhamtu gaafas. Lallaba Yesuus isa jalqabaatti dhuftu gaafas. Duraan dursitanii mootummaa Waaqayyoof
qajeelummaa isaa barbaadutti yaada keessan hidhaa. Kan barbaachisutti isinii kennama. Amen. Achi yaaddu raftanii kaatanii olii waan waaqarraa yaaddu. Isa dheebottu ol siqaa deemtu biyya lafaa jala. Kosii ishee jala, ciinca ishee jala, rakkina ishee jala, hammeenya ishee jala, basheef salphina ishee jala. Ol siqaa deemtu yaada Kiristoos horachaa dhuftu. Miilla butattu gaafas. Jireenya amantii haaraa shaakaltu gaafas. Amen. Waaqni guddaan haa ta'u. Waan hawwitan tokkollee qabdan gaafas. Waan hawwitan. Amen. Dhugaan isinitti hima. Waan hawwitan tokkoyyuu hin qabdan. Hawwiin keessan hundumtu, fedhi keessan hundumtu mootummaa Waaqayyootti hidhamee jira. Inni kaan akka dabalataatti isinii dhufa. Isinii galee. Waan hawwitan, waan barbaaddan, waan duukaa fiiddan, waan bitintirtan, waan goyyomtaniif, waan Yesus Kiristoosin gurgurattaniif hin qabdan gaafas. Waan Yesus jalaa mimilixxaniif hin qabdan gaafas. Nagaa Kristos, nagaa jettu ka Phaawulos. Hallelujah. Kristos Yesusin bu'aa koo godhadheera. Fargachuun nagaa. Oh my God. Nagaa Kristos jechaa jiraattu. Mana keessa deemtanii hir'uu yoo baay'ate, dhukkubi yoo baay'ate, gidiraan yoo baay'ate, haalli yoo ciccine, nagaa Yesus jechaa deemtu. Amen. Nagaa gooftaan sigaa Yesus Kristos. Amen. Maasiif dhaabata. Innoo lafa hundumaa siif jira. Qaawwa kee lakkaa'u. Amen. Qaawwa kee lakkaa'urraa ka'a gaafas. Hir'uun keessa mul'atu gaafas. Maaliif beektu warri Iyesuus nagaa yeroo murmi isaanii murameyyuu ilma Waaqayyoon arga jedhan. Yeroo kiisiin isaanii duwwaa ta'eyyuu miti. Yeroo mormi isaanii murameyyuu ilma Waaqayyoon argachaa turan. Amen. 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 Maqaan isaa ulfaatu. An kanaanan jabaadha ijoollee. Sagalee kanaanan jabaadha jiraadha. Jireenyi koo sagalee kana ijoollee. Dhugumaan isinitti hima. Jireenyi koo sagalee kanaaf naa. Ani sagalee kanaanan jiraadha. Mana koo keessa, jireenya koo keessatti yeroo duwwaa ta'uyyuu, yeroo guutu, yeroo hir'atuyyuu afaan haaraa koo haasaa. Iyesuus ati mootiidha jechaa. Ati hundumaa ol jirta jechaa. Kan jiraadha. Dhugaan isin jecha. Ani maatii koo gidduu taa'een isinitti lallabaa jira. Amen. Amen. Jireenyi tajaajilaa hin ulfaata biyya Itoophiyaatti. Hundumti keessan asii yaatanii warra hin cima. Hin ulfaata. Isa ol fiigee gaffiigee muka abbaala dha'ee sana jallisee laga qotee baddaa qotee qilleensarra nagadee lafarra nagadee nama gurguree nama ajjeesee muka gurguree jiraatu iyyuu ulfaachuutti ka Itoophiyaan kan tajaajilamu baay'ee ulfaata. Rakkina koo isinitti himachuu fedhe. Guyyaa tokko dhaggeeffadheen beeku. Guyyaa tokko miindaa koo guyyaa tokko farramee fudhadheen beeku ammarraa. Maqaan isaa ulfaatu. Akkamitti jiraatta? Eessaan jiraatta? Baay'ee kan jiru. Ani guyyaa tokko ani waa'ee amantii kee kanaan na dhibee naan jette ati manaa koo. Jechuun na dhaggeeffataa jirti waan ta'eef isinitti himu. Waa'ee amantii kee kanaan na dhibee attamitti akka itti amantan isin bara ifu amantan ani garuu dukkana keessa dhaabadheen Iyesuus ifa jedhee amane. Akkasi jira. Akkasi. Har'a namni kan inni amantii isaa dhiisaa jiruu fi biyya lafaatti lapheen isaa hidhamee nagada ta'e amantiin. Nagada. Sister qabbanneen faa beeku nagada ta'e. Amma nengada sini kaaseera miti waldaa kan naqan ammoo Itoophiyaa keessaa akka Afrikaa kana waldaa kan naqan namoonni buukii guuranii dhaqu. Buukii baankii isaanii guuranii dhaqu. Isa dhaqanii iddoo aarsaa naqu. Maaliif irratti tiraansfer ta'a? Birriitu Waaqayyo maraatu miti. Ilaa Finfinneeti konfireensii deemee Finfinneetiin tajaajila baruma kana. Tajaajilaan tokko gadi ba'ee tana waldaa biraatti mee fooqii magaalaa kana kan barbaadan footoo kaafadhaa jedhe amantoota. Amantooti dinqiidhaniire gadi baatee footoo ballach gootee kaafatte. Guyyaa torbaaf dhaqaa jala dhaabadhaa kan kooti jedhaa isiniif kennamaa jedhe.
Waaqayyo maraatu miti. Waan namaanuun kennu Waaqayyo. Takkumallee takka maraatu miti Waaqayyo. Warri Waaqayyotti amannes maraatu miti. Abrahaamin hin ilaallesin. Mootiin Soodomedha. Qabeenya guure fudhadhuutii gali. Boojuu boojite fudhuu gali. Nama koo duwwaanaa kenne Abrahaamin. Seera Waaqonnaa fudhatu. Kophee miilla keetiyyuu hidhaa isheen fudhadhu jedhe. Boru Waaqayyo bara naa dabarsa jedhe. Nan sooroma borii jedhe. Ati immoo naanoof jecha borii jedhe. Tukan keenyaati dhayeer kaanaa baasechaa fudhata. Elsaayin immoo akkas jedhe. Namichi lamxii irraa fayyeessuun warqee guuree fideedha. Warqee birrii guuree fideedha. Badi jedhe. Fudhuu galee dhimma isaan qabu jedhe. Anoon dhimma isaan qabu. Namittiin fiiddee dhatteetu waan akka gooftaa kootu fidi jedhettee jala deeftee lamxii isaa fudhattee galte. Kiristiyaanummaan biddeen qannoo lafarraa jiraachuuf miti. Kiristiyaanummaan mootummaa Waaqayyo isa bara baraa ilaalanii jiraachuuf. Kiristoos ijji nafuun akkasii ijoollee. Kiristoos ijji nafuun namatti mi'aa. Namatti mi'aa. Jireenyi kiristiyaanummaa biddeen irraa namatti mi'aa miti. Uffata irraa namatti mi'aa miti. Manarraa konkolaataa irraa namatti mi'aa miti. Fannoo irraa namatti mi'aa. Namatti urgaa fannoo irraa. Jireenyi kiristiyaanummaa akkasii. Namatti urgaa. Tarii lallabi kun namoota isiniin ta'an jiraachuu dhiisuu dandeessu. Egaa yoo jiraattanis obsa. Kiristiyaanummaan halleluyaa kan nama jechisu fannoo irraati. Jaalalli Kiristoos kan nama qabu fannoo irraati. Malee biddeen irraa miti jaalalli. Biddeen kuuftee qabdi kana hoo beektisinu. Warri biyya bakkee kan xuruutti argitu miti. Seen kan keenyaallee walumaan dhooftee kuramtee jiraatti. Waaqa arrabsaa kan deemtu quuftee maaliif amala Waaqayyooti. Aduusa warra tolaaf qajeelaaf hima baasan. Kiristiyaanummaan fannoo irraa namatti urgaa. Hin urgaa. Hin mi'aa. Maalidha? Biddeenedha miti kiristiyaanummaan. Aannanedha miti. Fooliin Kiristoos. Dammadammadha miti. Jireenyadha. Foolii jireenyaa qabna. Foolii jireenyaatu nutti urgaa. Mudhii keenya hidhannee obsine beelofne boru quufne rakkanne bornuu darba inni kanaaf adeemna. Shaqaxa miti jechuu barbaade. Jabaadha. Kanaaf kiristiyaanummaan Kiristoos nu keessaa jiraachuu. Kiristoos gaafa nu keessaa jiraatu waa'ee Waaqarraa yaadaa, waa'ee Waaqarraa abjuutaa, waa'ee Waaqarraa abdachaa, faarfachaa kan nuyi kiristiyaanummaa Kiristoos duukaa deemu. Kanaa jechuun gaafa Kiristoos nu keessaa jiraatu uffee utuu nyaatiin quuftu. Dhugaan isin utuu nyaatiin utuu nyaatiin quuftu. Fooliin jireenya bara baraa sinitti urgaa. Gaafas faarfannaan keessamee hina ilaa sinittan hima. Akka kan Phaawulosaa mana hidhaa keessa taa'anii faarfatanii hidhaan rafame. Isaan waaqeffatanii manni hidhaan baname. Hidhamtoota irraa hidhaatti hiikamee jira. Maa inni beektu? Maaliidha beektu faarfannicha? Foolii Yesuus turgaa. Yesuusiin urgeeffachaa faarfatu. Mootii Waaqaaf lafaa abdachaa faarfatu. Ameen. Barabaraan kan eebbifameedha. Mee daddafee. Kanaaf namoonni dhaloonni bara kana gaa rakkoon isaanii Kiristoosiin of jiraachisuudhaaf utuu hin ta'in ofii jiraachuudhaaf dhama. Isinii kaaseera. Baay'ee waan hangaddu tokko isinitti himu bara keenya. Namoota tajaajilu jechuudha. Hamma wayyaatti tajaajilan filanii maashini googii search godhanii buusanii wayyaa biraandii gurguddaa kan raajii ebeluun uffatu kan apoosten ebeluun uffatu hamma search godhanii uffatanii caafaa akkasii uffata akkasii jedhanii uffata filatanii dhaqan filatanii mata duree lallaban. Hamma uffata isaanii qabachuuf rakkatan jireenya amantii isaanii namni qabachuu dadhabaa jira. Na of galchaa nama isinitti ammeeffachuuf miti kan koo dhugaasaa isin Waaqayyo bara kan biraa Waaqayyo sinaa eebbisu jecha waanan isinitti lammaffaa egaa Kiristoos gaafa nu keessaa jiraatu
fedhiin keenya waan waaqarraa, hawwi keenya waan waaqarraa, guutamni keenya waan waaqarraati. Waan lafarraa guutes hir'ates guyyaa tokkoyyuu maal nun godhu nun boossisus nun kofalsiisus. Gammachuun keenya argamuu Waaqayyoo keessatti argamuu fi Kiristoos hafuura isaatiin nu keessatti argamuu. Gammachuun keenya guutuu kana gaafanne ta'u. Ilaa hafuurri Waaqayyoo argamuun hafuurri Waaqayyoo nu keessatti ta'uusaa fi nus argama Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaniti gammachuun keenya guutuu ta'a. Gaafa Kiristoos nu keessaa jiraatu. Lammaffaa dafeen darba. Gaafa Kiristoos nu keessaa jiraatu dubbadheera waan ta'eef biyya lafaa keessa jiraanne Kiristoos nu keessa jiraatu hin jiraanna. Garuu biyyi lafaa nu keessa hin jiru. Nuti biyyuma lafaa keessa jiraanneetu Kiristoosiin qabannee biyya lafaa ishee hamtu kana keessa jiraanna. Kun isin keessaan badin bara baraan hin jedhaa. Lammaffaa Kiristoosii wajjin hafuudhaaf, lammaffaa Kiristoosii wajjin hafuudhaaf murteeffatanii, lammaffaa murteeffatanii Kiristoosii wajjin murteeffatanii adeemsa ofii qajeelfachuu, jireenya amantii murtoo qabu jiraachuudha yookiin karaa biraa warri barreeffatan murteeffatanii amantii ofiif, jireenya amantii ofiif, adeemsa amantii ofiif murteeffachuudha. Murteeffatu taanaan namni hin rakkata jireenya amantii kana keessatti. Murteeffachuudha. Na duukaartu yaada. Lukaas boqonnaa 9:66. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya kana isaanitti hime. Namni of duuba ilaalaa hordaa harkaan qabateen qotuu jedhe. Namni akkasii yoo ta'e mootummaa Waaqayyoo keessatti fudhataman qabu jedhe. Of duuba ilaalaa hordaa harkaan qabatee namni qotu hin jiru jedhe. Utuma biyya lafaa keessa waan akkasii jiraates immoo namni akkasii mootummaa Waaqayyoo keessatti hin ta'u jedhe. Yoo dandeessan kana na dhaggeeffadhaa gabaabseen irra darbaa. Garuu dubbichi ijoodha. Takka ganaa takka fudhataa miti. Of duuba ilaalaa shakkaa miti. Murteeffachuu. Sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Nan dubbisa. 62 jira ifama guddaa. 62 jedhe. Yesuus eenyullee hordaa harkaan qabatee gara booddee isaa ilaalaan qotu. Akkasumas namni kana fakkaatu hojii mootummaa Waaqayyoo keessatti hin ta'u isaaniin jedhe. Sababii isaa murteeffachuu danda'uudha. Kan nama amma dhumaatti Kiristoositti nama hambisu har'uma adeemsa jireenya amantii ofii murteessu. Murteeffachuudha. Jireenya amantii ofii murteessuudha. Fakkii amanaa, fakkii ho'isaa, fakkii qabbaneessaa, fakkii sinsinnaa. Akkasuma jireenya amala akkasii kana qabna. Fakkii ho'ifnee kadhanna. Yeroo tokko ho'ifnee nama kadhannaa amatti nu kaasee ho'ifnee kadhanna. Fakkii immoo dhiifna. Yeroo tokko ka'eema jajjabaa ta'enna. Yeroo tokko mochumaan banna. Walaallamii jechuudha. Jireenya walaallamii qabaachuu jechuudha. Murteessuu jechuun gaafa jireenya keenya keessatti murteessinu murtoo kana Waaqayyo duratti gaafa fudhannu jireenya keenya keessatti biyya lafaa galuu murteessuu jechuun biyya lafaa galuu jechuudha. Biyya lafaa galuudha. Isa yeroo waldaa keessaa biyya lafaa ganeera, seexana ganeera, tokko ganeera. Amma jechi sun salphaa fakkaate jecha salphaa miti. Ganuudha. Ganuu jechuun maal jechuun irraa galagaluudha. Hojii isaa amala maal isaa fudhachuu dhiisu, hiiksi fudhachuu dhiisu, hiiksi baay'ee amma amma gaaffii kana gaafata.
Gaaffii kana na gaafatu ijoollee dargaggoo tokko. Waldaa keessa akkasii inni tokko immoo ani ciruma waldaan na kuudhe. Maaliif kana godhatanii akka godhanii paasteriin akkas jedhee qeesiin immoo akkas jedhee ilaasiin ittani maan jedhee. Bara dhumaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 24 irratti dhufaatiin kee mallattoon isaa maalinni milikichi isaa maalidha gaafatan. Akkas jedhe gooftaan. Inni raajii Daani'el keessatti dubbatame raajichi Daani'el jedhe sun yommuu ta'u isheen dagatina yommuu ta'u inni qulqullaa'aan inni xuraa'aan iddoo qulqullaa'aa amma fudhatutti yommuu ga'u dhufaatiin koo jala ga'eera. Akkasan jedhe ijoollee kanaaf deebiin deebise. Phaawulos immoo Xiimotewosiif akkas jedhee barreesse. Biyyi lafaa ga'eerraa gara ga'eetti adeemaa ga'eerraa gara ga'eetti. Si'achi waldaa keessattis ta'u duubanattis ta'u garasittis ta'u waan gaggaarii kiristaanoirraa argina jettanii waan qajeelaa argina jettanii namni isin ilaaltanii amantiitti jabaattan tokkoyyuu jiraachuu dhiisuu mala. Inni xuraa'aa nama iddoo aarsaa fudhatutti dhaqa waan ta'eef. Garuu jabaattanii amantanii Kiristoositti hafuu dandeessan sabara baraan amanamaa ta'e, sabara baraan qulqulluu ta'e, sabara baraan mudaa hin qabne, isa bara baraan homtuurraa hin argamne garasaa yoo ilaaltan adeemsi amantii keessanii milkaa'uu danda'a deebiseef. Kana caalaas waan deebisuu hin qabu. Attam goonare paasterii qeesiif maal goonare isaaniif guyyaatu kaa'amee jira. Firdi iddoo aarsaarraan jalqabe kanaan deebiseef. Jireenyi kiristaanummaa miiksiidha. Rakkoon qabuudha. Dhugdee rakkoon qabu. Machoofte rakkoon qabu. Ejjite rakkoon qabu. Lama fuute rakkoon qabu. Hatte rakkoon qabu. Sobde rakkoon qabu. Miiksi godhu. Miiksi beektu walitti jechuudha. Jireenyi kiristaanummaa hundumatti isa ta'uu qopheessaa jiru. Hundumatti. Free size wanta jedhamu tokko jira uffati. Free size jechuun qalloon isin uffata, guddaan isin uffata. Hundumatti ta'a. Amma namoonni saayisiin qabu gaafadan daldalaa yookaan naggaadeen uffatichi free size hundumatti ta'a. Furdaattis nama kiiloo 100ttis nama kiiloo 40ttis umata. Illaxxatama jechuudha. Jireenyi kiristaanummaa akkas miti. Inta hundumatti ganuu nama barbaachisa. Amma gaa miiksii ta'eera. Dhugaan isinitti maayira. Waldaa hedduu keessatti namoota hedduu keessatti kiristaanota hedduu keessatti jireenyu akkasuma waliin makaa jiraatu. Waliin makaa. Bakka kan ittiin of jajjabeessan immoo qabu. Kan ittiin of jajjabeessan maal qabu? Raajii walitti dubbatu. Yoo isinitti ulfaate naa obsa. Raajii walitti dubbatu. Raajiidhaan wal jajjabeessu. Walitti raaju. Bakka wal jajjabeessu. Raajiidhaan walitti raaju. Natti raajedhu, sittarraa jedhu, si raajedhu, si raajedhu wal jajjabeessu bakka. Di wal jajjabeessu. Akkam cubbuu akkamii hojjete qalbii diddiirradhu nama hin jiru wal jajjabeessu. Maanni qixxee dhaga. Minaan qixxee. Jireenya qixxee. Kiristoosiif miti, Waaqayyoofis miti, yookiin biyya lafaaf miti. Lafaa baatee namaa baatee dinnicha dheedhii baate Oromoon jedhu. Amma gaa mee waan isinitti magaa. Jireenya kiristaanummaa isin kanaa booddee argitan baay'eensaa jireenya miiksii argitu. Walitti dabalamaadha. Biyya lafaa keessa qaba. Garana dhaqxanii sirbaa, garana dhaqxanii immoo faarfatu. Maali? Sirbii aadaa kootii. Maali faarfannaan immoo? Inni immoo amantii kootii. Maaliif ejjite? Foonan baadha miti. Tokko takkas jedhe. Maali jedhe? Gaafa fedha foonii nu keessa kaa'e beekaa Waaqayyo. Isin baay'ee akka rartaniinuma sibiila nu gochuu barbaaddanii bakkee fedha kanas beekaa. Dhugaan isinitti waa inni haasa'e danda'e haasa'u. Afaan ulfinaan baadha waan ta'eef. Bakka kanaafi waan qabu rakkinaan qabu. Kanaaf barsiisonni akkasii immoo ka'aniiru. Barsiisonni maal akkamii ka'aniiru? Waan seef warra jedhaman. Al tokko fayyite. Cubbuu keetiif al tokko sii darbeera. Kanaaf waan barbaadde hojjedhuudha. Tokko takkasitti utuman ejjaayiruutu Yesuus Kiristoos dhufeeyyuu ayizoo mucaa koo jabaadhu ka'e jajjabaadhu cubbuun kee sii dhiifameera na duukaa deemi naan jedhaa itti. Hin aare qeesiin kabaluu laantala kana naan jedhe. Maal goota qeesisaanoo kanaa waan baay'eeyyuu haasa'uu hin jedhe. Waan baay'ee haasa'uu danda'u.
Garuu isin maal ta'utu nurra jira? Ani maal ta'utu nurra jira? Murteessuutu nurra jira. Eewun ilaallee Kiristoos isa murteeffatee fannootti adeeme. Kiristoos isa murteeffatee nuuf jedhee fannoo sana jireenya fannoo sana raawwate ilaallee murteessuudha. Abbaa keenya Yesuus Kiristoos isa murteeffata hojii isaa raawwate ilaallee nus murteeffachuudha. Kan akkasii murteeffattaniif eebbiif araarri Waaqayyoo, ayyaanni Waaqayyoo bara baraan laphee keessan hafuura keessan haa gargaaru. Ameen. Murteeffachuu nama gaafata jiru. Agaagulii ta'uu nama hin gaafatu. Phaawulos kanaaf akkas jedha. Fannoo Kiristoos jedha. Fannoo Kiristoos isa biyyi lafaa ittiin narraa fannifame. Ameen, ameen. Galaatiyaa boqonnaa 6:14. Fannoo Kiristoos. Galaatiyaa boqonnaa 6:14. Fannoo Kiristoos isa ittiin biyyi lafaa narraa fannifame. Ani immoo biyya lafaa jalaa fannifame. Biyyi lafaa narraa fannifame. Anis biyya lafaa jalaan fannifame. Isaanan of jajaadha. Fannoo Kiristoos isa ittiin biyyi lafaa anarraati fannifame. Anis biyya lafaa jalaa fannifame. Gara kutiidha jechuudha. Namooti biyya lafaa jalaan fannifamne, namooti biyyi lafaa isaanirraan fannifamne danuudha. Nuyi biyya lafaa wajjin homaayyuu walitti hin qabnu. Isinii galee. Fannoo Kiristoos. Warra Galaatiyaatti kanaaf dheekkama boqonnaa 3 irratti. Dur fannifamuun Iyesuus Kiristoos fuula keessan duratti rarraafamee isa laaltanii jiraattu turtan. Deebitanii akka sarraa galagaltaniif eenyutu qoricha isinitti godhe jedha. Gaafa murteeffannu homaayyuun ilaallu ijoollee. Fannoo Kiristoos ilaalaa deemu. Fannoo Kiristoos ilaalaa deemu. Isattiin biyyi lafaa nurraa fannifame, nus biyya lafaa jalaa fannifamne. Gaafas waan lammiin taanu. Gaafas nutti ta'een ho'inu, nutti qabbanaa'een qabbanoof. Waanuu ta'een gammannu, waanuu ta'een gaddinu. Gaafa murteeffannu akkas jiran. Naaf namoonni Yesuus Kiristoos duukaa yeroo bu'anii maaloo dhaqeen abbaa koo dhudhuun gadhee deebi'a. Lakkii jedhe gaa gooftaan immoo. Inni tokko immoo dhaqeen maatii koo keessaa nama du'e awwaalladheen deebi'a. Lakki du'aan du'aa isaa awwaallatu jedhan immoo. Murteeffachuu nama gaafata. Har'a namoonni murteessin Kiristoos duukaa dhaabatan baay'ee miidhama keessa jiru. Kisaaraa keessa jiru. Gooftaa dhiisu. Gooftaa dhiisu. Hin ganu. Waaqayyoo hin ganu. Murteeffachuu nama gaafata. Na baases, na nyaates Kiristoosii wayya jedhanii murteeffachuu. Karaan kun na baasa jedhanii murteeffachuu. Utuun murteeffatiin Kiristoosii wajjin hafuun hin danda'amu. Waaqayyo garaa walaallamii waan hin barbaanneef. Namoota biyya Kana'aanitti galanidha macaafi qulqulluun sanyii akka Iyyaasuuf Kaaleeb maqaa isaanii kaasuuf akkas jedha. Isaan garaa guutuudhaan Waaqayyo duukaa waan bu'aniif jedha. Garaa guutuudhaan murteeffatanii waan bu'aniif biyya boqonnaa sanatti galanidha. Murteeffachuu nama gaafata. Amma maaliifan kana dubbadha namooti baay'een hin murteessine. Yoo Waaqayyo akkanaa godhe jedhu wareegaan Waaqayyo wajjin jiraatu. Wareegaan yoo Waaqayyo achiin na ga'e, yoo Waaqayyo akkanaa godhe, yoo Waaqayyo sana naa fide, yoo Waaqayyo sana naa guute, yoo kanas nuu guute, yoo sanas hir'ase, yoo sanas hir'ise, yoo sanas guute, Iyesuus Kiristoos gooftaa bara baraati. Wareegi hin barbaachisu. Kiristoos duukaa deemuudhaaf wareegi biraan hin barbaachisu. Al tokkoof kan bara baraa ilma isaanuu wareegeera Waaqayyo. Wareegi keenya isa. Hoolaan Faasikaa keenya isa. Mo'ichi keenya isa. Qabeenyi keenya isa. Dilbiin keenya isa. Isa laallee deemna. Wareegi hin barbaachisu. Yoo Yesuus kana naa godhe, yoo gooftaan sana naa godhe hin jiru waan akkasii. Waan ittiin garaan si yaacitu, waan ittiin siin of si jaallachiisu tokkoyyuu hin qabu Waaqayyo kanaa booddee. Waan ittiin ati isa laaltee akka ati lallaba dogoggoraa fakkaata. Waan ati ittiin isa ilaaltee akka jaallattu si achi waan si godhu hin qabu Waaqayyo. Akka ati ilaaltee isa jaallattuuf tokkicha ilma isaa utuu mararsiifatin sii kenneera. Kun ameen jedhama ala. Tokkicha ilma isaa Iyesuus Kiristoos
akkati salaaltee jaallattu utuu mararsiifatin Yohaannis 3:16 utuu mararsiifatin sii kenne ilmasa isa laalte kan Waaqayyo si mararre maaltu jira Phaawulos Roomaa boqonnaa 8:31 kaaftanii yoo dubbiftan inni ilmasa Iyesus Kiristoosin nuu kenne kan biraammoo dabalatammoo kan barbaachisu duukaa tola nuun kennuure siquu kanatti dandeessu mogolee jabaachuu kanatti dandeessu isa siif kenname isa siif wareegame Iyesus Kiristoosin ilaalte murteessu Iyesus Kiristoos murteesseera waa'ee kee waan ta'eef murteessee murtootti galee murtoo sana xumure ajandaa seexana hunduma mo'ate harka duwwaa godheera atis murteessi isa duukaa adeemi milkaa'aa taataati asitti ballixa jettee shakkin asitti mukannarratti kufa jettee shakkin asitti nan badaa jettee shakkin karichi karaa Yesus Kiristoosidha murteessi duukaa deemi gufuu yoo qabaatellee inuma si baasa galaanni yoo jiraatellee Iyesus tu si ceesisa dukkanni yoo jiraatellee Iyesus ifa keeti beelli yoo jiraatellee Iyesus soora keeti Iyesusin ilaali murteessi garaa garana lalaalini akka baluu fayyifteedhaaf hin ta'u jedhin lakki Yesusuma siif ta'e isuma ilaali murteessi. Ameen. Wanti ilaallee murteessinu Yesus qofaadha isa ilaali murteeffannu namni Iyesusin ilaalee hin murteeffanne rakkata. Ola dora seklava kasakradina mashina labora basia. Murteen amantii keenya Iyesus isa murteeffate irratti murteeffachuu. Iyesus keenya xumure irratti murteeffachuu. Gaafa isa irratti murteessite gaarri kee dachaa ta'a. Duwwaan kee guutuu ta'a. Dadhabinni kee jabina ta'a. Of gati isa irratti. Ameen. Anatti kan of gatu ninne isa kanaan. Har'a jireenyi kiristaanummaa okkolaa ta'u dhiibbaa uumuu dadhabu namoota ofirratti gadhiisantu dhibe murteessantu dhibe. Macaafa qulqulluu irraa warra namatti baay'ee ajaa'ibsiifatan sinitti immoo abidda dachaa torban qophaa'e jedha. Lallabasaa beektu mini ani nan lallaba seesin lallabdu lallabisaa salphaadha. Hojiitti gaafa jijjiirru garuu hin cimu. Abidda dachaa torban qophaa'e gaaffii dhumaa mootiinas ba'ee gaafate. Maal isinii wayya jennaan kanaaf deebiin qabnu jedhan jaratti. Nu ooshe nu haa ooshu waaqni keenya ooshuu danda'a. Dhiise immoo hadiisu garaasin nyaatin jedhan. Garaasin nyaatin nu jedhan. Gaafa isaan keessa lixanii ilma Waaqayyo kan fakkaatutu wajjin jira jedhan. Murteessi ati ilmi Waaqayyo waaqa si ganu miti. Abidda keessattu si wajjiniin ta'a. Inni beellama isaa hin hafu. Eeyyee. Maqaan isaa ulfaata. Siree keenya duwwaa, horduma keenya duwwaa irratti miti. Ibidda keessattu nu wajjiniin ta'a leencichi Yihuudaa. Mootiin dhagaan sun. Akkasiidha maatii Waaqayyo. Murteessuu dadhabuudhaan namoonni kan isaan olii gadi jooran, kan isaan olii gadi rakkatan, jireenya hafuuraa isaanii kan isaan rakkatu, kan isaan abiyuus ta'an murteessan. Kiristoosumaan ilaalii murteessan. Waa guutes dhiisi, waa hir'ates dhiisi. Hin wareegin deemsa amantii wareegamu. Waan baay'een na mudataa jira biyya kana keessatti. Maaliif gooftaadhiif waan akkasiin naa ta'uu dide? Maaliif gooftaadhiif hamma akkasitti hindeessanaan jedhani ani immoo da'uu dadhabe. Kanaaf dhiiftere eeyye. Maaliif gooftaadhiif ji'a akkasii kee siinootiraakii bitta jedhani aanoo kanaaf anniise. Ji'a akkasii keessa Ameerikaadhaatti Awurooppaan baata jedhani. Kanaafan gooftaan wareegan barbaachisa. Al tokko kan siif of wareege adeemsa isaa kan milkeesse Iyesus Kiristoosiin ilaalii murteessi. Maqaan isaa ulfaatu. Hin rakkattu waan akkasii barbaaddu taanaan ijoollee. Jireenya amantiitti naftanii. Elaa miilla keessan jala mucucatu jira. Hin kuftu iddoo malee kuftu. Ol ilaali Kiristoos isa murteessee fannoo sii dhaabate ilaali. Abbaan kee qullaa sii murteessee dhaabate. Isa ilaali murteessi gaafas jireenyi kee milkaa'aa ta'a waan ta'eef. Gaafas Kiristoosii wajjiniin hafta. Ergaatu afaan na guute laphee koo ergaatu guute jira warri fudhatan Iyesuusin ilaalte gaafa murteessitu duwwaa keessattis guutuu keessattis jireenyi kee Iyesus Kiristoos irratti murteesseera. Siif waan siif utuu mana warqee ijaaranis utuu konkolaataa warqee sii bitanis utuu qabeenya addunyaa kana guutuu see kennanis siif waan tokko iyyuu miti iji kee Iyesuusin ilaalee waan murteesseef murtoon kee isumaadha.
Waaqayyo bara Ameen. keessa jireenya keessa na eebbisu. Baay'ee natti Ameen. tola. Ergaa kana kan isinitti maddu. Ameen. Sadaffaa amantii qoramee yookaaf rakkina keessa darbe qabaachuudhaan Yesuus wajjin itti fufnee Kiristoosii wajjiniin hafuu kan dandeenyu. Amantii rakkina keessa qoramsa keessa darbe qabaachuu. Amantii isa kam keessa darbe qorumsa keessa darbe qoramee ilaalama amantiin keenya waan ta'eef. Waan ittiin qoree ilaaluu qaba waan ta'eef. Yesuus qorumsi hin jiru bakka fixeera qorumsa hin jenne Yesuus bartoota isaatti deebi'e. Biyya lafaatti qorumsa qabdu. Maal taana ree? Jabaadhaan biyya lafaatti qorumsa keessa mo'eera. Isuma mo'ame qorumsa sana keessa jiraattu. Silaa kan hin komanna. Biyya lafaatti rakkinan qabdan utuu nuun jedhe ta'e hin komanna turre. Har'a garuu komii sarraan qabdu. Biyya lafaatti rakkina qabdu. Ani immoo biyya lafaa kana mo'eera. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf amantii rakkinni hin jiru jedhu jira ijoollee rakkinni. Hin jira. Rakkinni lafaan biqiluudha Iyyoob akka qaanqee qilleensa kana keessa naanna'e. Tu lafaa biqila ta'e immoo akka qoricha aramaatti qoricha godhani namni itti racca'ee fixaqa. Hin gubaqa didiitiitti biifne. Hin biqilu lafaadha. Akka qaanqee naanna'e. Hin naanna'a rakkinni. Iyyoob irratti akkas jedha sagalee Waaqayyo. Kanaaf amantii qorumsa keessa darbe. Amantii qorumsa mo'ate qabaachuutu nurra jira. Phexros gaafa dubbatu akkas jedha. Ergaa Phexros isa dura boqonnaa tokko irratti akkas jedha. Ijoollee jedha. Amantii keessan warqeen inni gatiin qabu gatiin dhabeessi iyyuu jedha. Inni yeroodhaaf jajamee tuffatamu iyyuu jedha. Lakkoofsa 12 irraa argatte. Inni yeroodhaaf jajamee tuffatamu iyyuu inni gatii dhabu warqeen iyyuu qoramee akkuma ilaalamu. Isin amantiin keessan qoramee ilaalame. Kiristoos wajjin hafuudhaaf sadarkaa sadaffaa irratti amantii rakkina keessatti qoramee ilaalamee darbe qabaachuu. Amantii qorumsa mo'ate. Jireenyi kiristaanummaa algaa ba'aalgaa miti. Qorumsa isa mo'ame. Qorumsa isa mo'ate. Gidiraa isa mo'ate. Jibba isa mo'ame. Beela isa mo'ate. Amma namoonni waldaa dhiisu. Maaliif waldaa dhiiftu? Ebelutu na jibba. Maaliif immoo kwaarii dhiiftu? Ebeluutu jadal ganna ilaa. Pheenxee sababteenyaa. Maaliif waldaa dhiifte? Narraa fagaate. Maaliif waldaa dhiifte? Ana qofaan ta'e. Maaliif waldaa dhiifte? Warra laga keenyaatu achi hin jiru. Maaliif sagantaa dhiifte? Nama keenya tokkitti hin dhabe. Warra eewu ture. Warra akkasii. Warra kaabaa, warra lixaa, warra maaloo silaa kan keenya wal caccabsuu jaallatu. Warra ba'aa, warra lixaa, warra shawaa, warra arsii, warra nagallee, warra jimmaa jette waan ta'eef. Maaliif sagantaa akkasii dhiifte? Maaliif waldaa dhiifte? Namoo keenya hin barbaadee dhabe jaan. Oromoo maa hundumti ishee immoo. Argitaniittu dheebtee sababteenya. Isinittan hima warri milkaa'an adeemsa isaaniitti amantii koo eegeera warri jedhan ikkoo billaadhaan gaafa doorsifaman illee itti fufanii amanan. Billaadhaan du'aan gaafa du'aan doorsifaman illee. Isinii galee gaafa du'aan doorsifaman. Yeroo tokko ani ijoolleedha waldaa keessatti adabatu jira. Nama adabu waldaa kee aduru. Maaliif nani utuu qeesiin ka'an jedhin kaatanii faarfattanii jedhanii nu adabannu ijoolleedha waan ta'eef. Isa guddaa nu keessa yeroo faarfannaan faarfatamu taa'aa jedhan hin teenye. Innaa namoonni dhufanii maaliif guddiftanii ijoolleedha qaba mala ijoollee qabna waan ta'eef mee ijoollee kana adabamanii jiru garuu eebbisaa innaan gaafa amantoonni nu eebbisa ameen jenne guddifne amala ijoolleetu waan ta'eef. Maaliif guddiftanii ameen jettan ji'a lama nutti dabalanii nu adaban. Warri kaan nu keessaa gooftaa. Maal isiniin jechuun jedhe sababteenyaa pheenxee sababteenyaa warra sababa funaanan warra amantii isaanii mee waa xiqqoo bakka dal'ansuu tokkorraa warra naf warra waan xinnoo dal'anan xinnoo waan xinnoo warra dal'anan waan xinnoo ishee warra dal'anan ta'uun isin irra hin jiru. Dhiifama yoon isinitti dheeresse maal waan xinnoo amantiin keessan isa qoramee ilaalame ta'uutu isin irra jira.
Obboleettii tokko baay'ee na ajaa'ibdi. Obboleessa gooftaa hin qabne fuudhee ni sooressa. Lafa ishee jilbeenfattutti dhaqee dil godhee dhiitamachaa eegale. Achuma kaatee jilbeenfatti. Waldaa moonniiftu. Waldaatii galtee gaafa miilla cabaa, gaafa harkattu cabaa. Akkasitti waggaa ja'a rakkatte. Waggaa ja'a booddee Yesuus Kiristoos namichatti dhaqeetu dhiiga balaqamsiiseetu lafa daa'imsiiseetu harka isheetti kenne. Attamatti gooftaan dhiifte jennaan akkan itti qabadhetu akkatti dhiisan miti jette. Akka itti qabatan akkatti kanuma ba'aan koo fannoo keessa fudhaa jedhanii kanuma fannoon koo namichuma kana fannoon koo jedheen fudhadhee dhaabadhaa jette. Natti tole jechi. Har'anni sin tajaajilaa isheenis sin tajaajila. Namichuma kana fannoon koo fannoo keessan baadhana duukaa bu'aa jedhanii namichuma kana fannoon koo jedheen baadhadhee duukaa bu'e. Fannoon koo gaafa satti tole fannoo kana na gargaare egaa Yesuus. Waa'ee namatti tola dhugaadha jechi. Maasiniin jechuuf hin jedhe dal'ananii kan gooftaa dhiisan, dal'ananii kan hojii waaqayyoo dhiisan, dal'ansumatti itti baay'ata bakka. Warra dal'anan bakka jireenyi hafuuraa isaanii baay'ee mamee cimaa kan itti xinnoo ishee. Egaa kanarra darbuutu irra jira. Amantiin jireenya amantii Kiristoosii wajjin hafuudhaa fi jireenya ishee xixiqqoo waan dal'anan kan irra darbuutu irra jira. Maaliif qoramee waan ilaalamuuf. Daawit akkas jedha. Ati yaa Waaqayyo qortee nu ilaalte. Qortee nu ilaalte. Faarfannaa Daawit 66 irratti argattu. Faarfannaa Daawit 66 lakkoofsa 10 yoo dubbiftan yaa Waaqayyo ati qortee nu ilaalteetta. Yaa Waaqayyo akka itti wangeela isinii dubbisuun qabu dhuguma ibsaan badee dukkana kee jira. Isin ofii keessanii dubbifadhaa daraa Waaqayyo. Ila tiksiisiniin kennaati. Ati yaa Waaqayyo qortee nu ilaalteetta. Waaqayyo qoree nama laala. Nu qorte amantii keessa qoromsa keessa isa darbe ta'utti isin irra jira. Nama qoraga. Maaliif qoramta? Waan gooftaa qabduuf immoo qoramta. Waan kan biraaf immoo qoramta. Gooftaa waan qabduuf qoramta. Caalchiftee waan bal'aatti baata. Waaqayyo bara keessa na eebbisu. Kanaaf gara gabaabaatti fiduudhaaf jireenya amantii qoromsa irra darbe, qoramee isa darbe qabaachuudhaan sadaffaan jechuudha. Qoramee isa darbe, jireenya qoramee darbe qabaachuudha. Amantii qoramee darbe qabaachuudha. Laphee qoramee darbe qabaachuudha. Gaafa sana Kiristoosii wajjin hafuu dandeenya. Haphima waan ta'e tokko taanaan, waan xinnoo tokko taanaan hin hafna. Waan xinnoo dal'anan taanaan. Akkas miti gaa. Qoramee isa darbe. Naan gabaabsaa baay'een isinitti dheeresse dhiifama guddaa. Inni arfaffaan geggeessa hafuura qulqulluudhaan. Geggeessa hafuura qulqulluu jireenya keenya keessatti shaakala godhachuudhaan. Kiristoos wajjin hafuu kan nuyi dandeenyu. Waan arfaffaan isinitti maal? Geggeessa hafuura qulqulluu jireenya keenya keessatti shaakala godhachuu. Guyyaadhaa guyyaatti. Geggeessa hafuura qulqulluu jireenya keenya keessatti shaakala godhachuu. Maal jechuudha akkas jechuudha? Dhaggeeffachuu danda'u. Hafuura qulqulluu dhaggeeffachuu danda'u. Deemsa hafuura qulqulluu wajjin walii galuu danda'u. Shaakala godhachuudha. Maal jechuu barbaadeen guyyaadhaa guyyaatti waan hafuurri qulqulluun jedhu jireenya keenya keessatti shaakalsiisuudha. Isa dhageenyee taa'uu, isa dhageenyee deemuu, isa dhageenyee ka'uu, isa dhageenyee hojjechuudha. Kanaaf keessatti guddisuudha. Kiristoos wajjin kan nu hambisu. Shaakala jireenya keenya keessatti geggeessa hafuura qulqulluu guddisuu danda'u. Nama hafuura qulqulluutti guddisuu danda'u. Shaakaluu danda'udha kan. Hafuura qulqulluu dhaggeeffachuu danda'u. Isa namarraa dhaggeeffannu qofa miti. Ofii keenyaaf hafuura qulqulluu dhaggeeffachuu danda'udha. Kiristoos wajjin hafuudhaaf nu geggeessa waan ta'eef. Hafuurri qulqulluun geggeessaa dhugaadha waan ta'eef. Hafuurri qulqulluun gara isa xumuraatti yookaas gara galma dhugaa isa xumuraatti waan nu geggeessuuf. Amantii keenya akka fiixaan baafnuuf, waan nu dammaqsuuf, waan nu tuttuquuf, waan nu kadhatuuf jireenya keenya keessatti shaakala sana godhachuudha jechuudha. Gooftaan koo bara keessan haa eebbisu shaakala sana.
Ameen. Waaqayyo fulfin shaakala dhaggeeffachuudha. Amma moor kana na caalaa beektu namoonni na hangaftanii amantiinis ta'uu jireenya hafuuraa shaakala isaa kan qabdanii. Shaakala isaa kan qabdanii namoota akkasitti jireenya shaakala hafuura qulqulluu qabanii wajjinis kan turtanii namoonni Waaqayyoon dhaggeeffatu ijoollummaa kootii kaase kanan isaan arge. Ani gooftaa koo ijoollummaa makootti na argate Waaqayyo waan ta'eef. Namoota waan maqaa dha'ee beektu biddeen illee yoo Waaqayyo nyaadhu jedhe malee nyaatan. Beela'aniif hin nyaatan. Yoo hojjechuu fedhan illee hojii Waaqayyo geggeessaa hafuura qulqulluu keessatti Waaqayyo laphee isaaniitti dubbate malee hojii illeen hojii Waaqayyo dhaggeeffatu. Kanaaf kisaaraan qaban. Amalli isaanii, hojiin isaanii, arrabi isaanii shaakala hafuura qulqulluu wajjiniin ta'a. Tajaajilu mallee yoo nama waamani kana obboleettiin keenya moor naatee qabbanneen sirriitti kana beekti. Tajaajilu mallee konfireensii waaman hafuura qulqulluu dhaggeeffannaa hin kadhanne. Dhugaan isinitti hima. Kadhadheen isinitti hima. Warri si'anaa garuu naadhiisaa malee ergaa hin qabaam jedhanii dhaqu. Abaarsan cabsa dhufee argitanii. Riilii ergaa qabna, ergaa qabna. Waldaan kiristiyaanaa inni intala tokko akkasitti gurbaa tokkotu rakkisa. No, akkuma ni si fuudhuu fi si bulee ka'ee abjuunis ergaan natti dubbataan naan bakka inni si bira dhufee dubbatu kana na biras dhufee dubbatu jette. Haaliif anis wajjin mari'adhaa dhaqi isheettis dubbadhu jedhette. Baay'ee namatti tola jechisuni. Maa isiniin jechuuf hin jedhe. Namoonni waan inni isinitti himu namoonni nu hangafan shaakala akkasii qabu. Waldaan illee isaan waamtee fi dhugaadha waldaan naqan. Namillee afeerraa isaan afeeree fi afeerraa sanallee fudhatan. Hinduullee malee hafuura qulqulluu jireenya isaanii keessatti shaakalsiifatanii. Kanatu dabarsee isaan dhaabe. Waatu guutee fi akka irra dhangala'ee miti. Irra dhangala'eenaan gooftaa duukaa har'a ga'an miti. Hin dhaggeeffatu Waaqayyoon. Hin dhaggeeffatu. Waaqayyoon dhaggeeffachuu danda'u. Hin shaakalsiisu laphee isaanii. Geggeessaa hafuura qulqulluudhaan of shaakalsiisu. Kanarraa kanaaf waan lafuma fedhi foon keenyaa nu oofetti oofamna ta'ennaan rakkina keessa bu'u. Namoonni bara kana hafuura qulqulluu dhaggeeffachuu hin danda'an. Jireenya isaanii keessatti. Miira godhu waan hundumaa. Waan hundumaa miira godhu. Ofii fixanii hafuura qulqulluu immoo itti waamu. Yoon daldalu ta'e ofii fixu. Yoon fuudhu ta'e ofii fixu. Persentii 90 ol ofii fixaniitu meraajii isaanaa dubbadhu. Gufannaa hama, jireenya hama ofii dhaggeeffachuu hin danda'an. Ofiif shaakaluu dhalaa. Warri nama xinnootas keessa jira amma moor anuma wajjin nama 23 minila anila ofii kootti san dubbadha. Waaqayyoon dhaggeeffachuu danda'u. Hafuura qulqulluu dhaggeeffachuu shaakaluudha. Hin dubbatanno. Dhugaan isinitti hima. Yoo hafuura qulqulluu ofii keenyaa shaakalaan jiru yoo ta'e mana baay'ee jireenya baay'eetu diigamaa jira. Sobduu baay'eetu jireenya nama baay'ee diigaa jira. Qalbii nama baay'ee amantiirraa nama kaachisaa jiru. Kiristoos wajjin hafuudhaaf jireenya ofii shaakala hafuura qulqulluu wajjin godhachuudha. Yoo kana gootan bara keessan guutuu Yesuus Kiristoos wajjin haaftanii jiraattu. Shaakala dhaggeeffadhaa innoon dubbata. Mee dhaggeeffadhaa. Waaqayyo wajjin haasa'uu dhaggeeffadhaa. Yeroo tokkotti egaa waan dubbadhe maatii koo keessa jira. Raajii tokkotu maqaadha manaa kootii waame waldaa konfireensii dhaqee. Isheen immoo hin jirtu iddoo hojii jirti. Maal? Isheen du'ate eeggata maatii boossisee fixe. Maal naroon galuu tajaajilaan galee isheen dallantee gadditee maal tajaajilaa tokkotu maqaa na waame akkas jedhanidhaan biyya. Maaloo siif akkadhatu hidheesbiin natti bilbilaa. Maal addanaa immoo waaqa cufanii nummoo Yesuusiin ajjeefne nutti hin dubbatu hoon jedhe. Dhugaan isinitti goyyoominaa waan akkasii.
Maalati immoo Yesuusiin ajjeeftee Waaqayyo sitti sin dubbata. Ati dhaggeeffatta taana. Ani karaa kanaan baay'ee shuuriidha. Yesuusiif eenyuyyuu akaakayyuu miti. Karaa Kiristoos hundumti keenya ilma intala. Ijoollee isaati. Kanaaf ofii keessaniiti shaakala. Ofii keessanii Hafuura Qulqulluu dhaggeeffadha. Barattiitu bara hamtuudha waan taateef. Barattiitu bara rakkiftuudha waan taateef Kiristoos duukaa namoonni har'a seexana caalaa ergaa raajii gufatanii kufaa jiru. Duukaanis inni jechaa ergaa raajii gufatanii kufaa jiru. Fayyaa nagaa bixxilaa jiru namoonni. Lafaa fuudhanii bixxilu. Qilleensa irraa fuudhanii bixxilu. Wayyaa makee ilaalanii bixxilu. Bifuma kee ilaalanii bixxilu. Isuma dhugaa Waaqayyooti. Fayyaa nagaa. Kanaaf namoonni Kiristoos duukaa isin hafuun barbaada horrettanii shaakalaame dhaggeeffachuu shaakala. Hafuura Qulqulluuf yeroo qabaadha. Testi godha. Loodaa laabaa sakraa laabaadhiya. Dhaggeeffadha. Usandilo waraba shilaba sendala badia. Me utuma arifatani utuma ojini si muddu sekondidaf microsecondidaf sentensi go anna kesan afuro kulkuluchi wal barsisa agetti afura qabada lappe kesanin aggefada kesanin aggefada konkolata yoro oftan biro kesan kesa yoro jiratan daqiiqa yartuudhaaf sagalee namaa dhaaba sagalee adda adda dhaabati ofii keessanii hafuura qulqulluu dhaggeeffachuu yala seensi godhaasinis atis intala atis mucaadha Yesuus hafuura isaan sitti dubbata waan ta'eef. Haleluuyaa. Isinan jaalladha. Barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Har'aa jalqabee hafuurri qulqulluun isinii wajjin dubbata. Isinii wajjin haasa'a. Isiniin hin oodu hafuurri qulqulluun. Isini jinin dubbata. Lode kosakralaba shindela borabasia. Si wajjin dubbachuu barbaada. Mana kee jinaasa'uu barbaada. Abjuu kee keessatti dhufuu barbaada. Utuuti oomisha oomishtu, utuuti konkolaataa kee ooftu, utuuti biiroo kee keessa teessu haasa'anno cufaan hin danda'u. Sekuritiin isaan danda'u. Niitoorkii baduun isaan danda'u. Sitti dhufanno sitti dubbata. Har'a jalqabaa shaakalaa. Hababa sedola rama hadina mahadia sensi singoda tachi singoda Luka poria madina mashia hizantia rama songila vadia ulatu sinirati banama isinirati misilale Waaqayyotu gadi bu'a wajjiniin haasoftu arraabonte kennaaf yeroo microsecondiidhaaf nanna keessan shaakalsiisa laphee keessan shaakalsiisa wajjiniin dudubbadha. Hinoodina wajjiniin utuma biisii taatanii jirtanii wajjiniin haasaa hafuurri qulqulluun hin hojjeta hin dubbata gaafa hafuura qulqulluu wajjin adeemtu. Halleluuyaa halleluuyaa. Mormiin sin danda'u jeequmsi sin danda'u kan kee olii dhufa sagaleen kan kee olii dhufa akka Phaawulosiin akkas jedhe jabaadhu fuula mootii Roomaa dura dhaabachuudhaaf jirta. Markabichin caccaba siif warri keessa jirtan homaan taatani fuura qulqulluun dhufe fuura qulqulluutu dhufe adeemsa kee fiixaan baafta kan jedhu lafa yaadame hin geessa kan jedhu hafuura qulqulluutu dhufe ijoollee. Mormii yoo jiraate rakkinni yoo jiraate hafuurri qulqulluun yeroo dhufu si jabeessa mudhii kee jabeessa jilba kee jabeessa karaan hin jirre karaa sii baasa. Ameen. Hafuura qulqulluu haasofsiisa. Utuma ariifattanii, utuma jabaatanii, utuma deemtanii, utuma dhaggeeffattanii shaakalaa keessan laphee keessanitti afeera. Waaqayyo bara keessan jireenya keessanii wajjin yoo yeroo biraa arganne walitti deebina. Yoo biraan argannu ta'e immoo waan isinitti mee dhaabu hafuura qulqulluu shaakalsiisa. Adeemsa dhugaa Kiristoos wajjin si hambisu si shaakalsiisa waan ta'eef. Si shaakalsiisa hafuurri qulqulluun abbaa koo biraa kan kennamu jira. Ol ba'uu koo isinii wayya yoon ol ba'e isinii wayya. Yeroo inni dhufu inni isin barsiisa, isin hubachiisa, isin barsiisa hafuurri qulqulluu isin hubachiisa, isin yaadachiisa. Hafuura qulqulluu fudhata.
dandeenya. Amen. Si barsiisa karaa jireenyaa. Si barsiisa bu'aa bahii. Amen. Si barsiisa diinaaf. Si Hallelujah. barsiisa Amen. biyya lafa Amen. seexana